Kabajamtoota hordoftoota koo egaa torboota darban keessaa viidiyoo tokko isinii lakkisiin ture yaa ji'a ga'uudhaaf deema argitanii jirtu wantoota jiru hundumaa akkan sirreeffattaatiin jira isiniin jedheen ture haaluma sanaan immoo isinirraa badeetiin ture haalichi isinirraa na balleesses maal akka ta'e isinittiin hima jechuudha amma maalirraa akkan ga'ellee maalirraa akkan jirurree isinitti muudhafan dhufe jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba jallata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu hunduma keessaniyyuu jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo egaa torboota darban keessaa egaa akkasuma samoona kanallee viidiyoo biraa hojjetaatiin ture akkasuma namoonni baay'een keessan immoo waa'ee mana kee keessaa baastee hin dubbatini naan jechaati turtanii jechuudha. Anis immoo waan isin naan jettan tole jedhee fudhadhee egaa waan jiru hundumaayyuu garuma keessatiin xumurachaatiin ture jechuudha. Haa ta'u malee dubbiin akka nuti yaadne sana osoo hin ta'in dubbiin garagalcha taatee dhufte egaa sistariinis erga dhufteetii deemtee waan jiru hundumaa egaa akka sistarii faana sirreessineetii jirru isinitti himneetii jirra gaafa deemtu isheenis isinii himteetii turti jechuudha. Anis immoo ergasii viidiyoo isinii waraabeen ture natti fakkaata waan jiru waan keessa jiru maal takka jiru hunda isaa isinii himeetiin ture akka gara mana seeraatiin illee deemame mana seeraatirraa illee immoo akka jaarsatti dubbiin gara jaarsatti akka deebi'amu jedhamee dubbatame isinii himeetiin ture jechuudha. Marree egaa dubbichi akkas ta'uu qofa osoo hin taane egaa dubbiin gara jaarsatti deebi'ee hanga maatiin koo dirasiin harmeen koo fi abbayyeen koo namoonni hundinuu maatiin gara saallee maatiin gara koollee hanga dhufanittidha jechuudha kan ga'e dubbichi. Egaa ani waan na barbaachisu har'aafis yoo ta'e boruufis yoo ta'e egaa wanta hin barbaadama jedhu tokko sirreessitiin hin jira argitanii jirtu wanti jiru maqaa sistariititti silaa intini ta'eeti jira jechuudha. Yaa hundubbatinaan jettaniiti jirtu garuu isinii maalifiin isiniin isin beeksisuun qabaa kaleessa egaa waan jiru hundumaa isinitti odeessatiin ture isinitti himaatiin ture maal keessaa akkan jiru hundumaayyuu quba qabdani waan ta'eef dubbiin kun immoo maalirra ga'ee kan jedhu dhaga'uun isin barbaachisa kanan jedhuun isiniif himuudhaaf dhufe jechuudha. Amma garuu qufaa waan naqabe jiruuf viidiyoodhaan taa'ee isinii dubbachuu hin dandeenye garuu otoon viidiyoodhaan taa'ee isiniif dubbadhee baay'ee natti tolaa ture qufaan baay'ee tokko naqabeetiin jira. Samoona kana kun guyyaa furaffaa koomoo waan akkasiiti edda qufichi baay'ee tokko nantini jedhee qufaan naqabe jechuudha. Ni ulfaata qufaan bara kana ammoo waan isaan beeku baay'ee tokko ulfaata. Inna maal isiniin jechuufan seetanii dubbicha akkam ta'e garagalcha ta'e jechuudha. Egaa wanti hundinuyyuu gaafa waan godhu dhabuu jechuudha. Gaafa waan godhu dhabuu maal ta'e dubbiini as deebi'ee amma maatii hunda jechuudha. Warra kan duraan hiriyootuma isaa kan natti ergaa ture gara seeratiinis deemee seerri somaa waan isaa godhu dhabnaan amma maal godhee maatitti as deebisee jechuudha. Maatitti as deebisee maatiin keenkollee maatiin saallee akka walitti dhufanii raawwatanii dubbii kana furmaata itti kennanii taasise jechuudha. Haa ta'u malee immoo kana maal irratti jechuudha kan inni dubbii kana dubbataatiin jiru yookiin immoo dubbii kana jechaatii jiru ani ammayyuu gara manaatti deebi'uu barbaadadha jechuudha kan inni jechaatii jiru waan baay'ee tokko nama dhibudha. Anis jammar duras manaan ari'anne waan ta'eef ani waa'ee akkasii wanti nani beeku tokko illee hin jiru ani duras manaan ari'anne ani lolallee hin qabu jedha kan sistariin illee akkasittiin jechuudha. Ammallee akkas jedhinaan jette isheen ani waanuma isin achirratti isinis immoo komentii irratti egaa lolan qabu jedhinaan jechaatii turtanii anis ani lolan qabu jedheeni sistariinis waanuma akkasiinaan jette anis waanuma akkasiitiin hin deebisee fi jennaan innis bakka dogoggoraanii bakka jettee namaatiin jechuudha kan nuti gargar akka kana walirraa fagaachuu dandeenye ani jibba ishee hin qabu. Ijoollee koo wajjin jiraachuun barbaada deebi'ee mana kootti deebi'eetii jedhe jechuudha maatiidhaani. Maatiin dhufanii haati koollee dhuftee na bira turte jechuudha. Akkasuma maatiin gara isaanillee as turanii samuudha kanaan immoo waan ofii kootiifuu fayyaa hin qabneefu viidiyoolee waraabuu hin dandeenye garuu beektu immoo namni kana dura kaameraa kana argee hin beeknes viidiyoo waraabuudhaaf gaafa dhattee dura keessu tole siin jedhan jechuudha. Nama maatii koo na sodaadha takka viidiyoo isaan irraa waraabeen beekuuf dura isaaniitti jedhee yoo ofii kooti yaada kan nu jedhu ta'e malee isaan irraa viidiyoo waraabeen beeku
garummoo maatii kan koo suuraa kaasitiniin jira jechuudha. Asitti gaafa isaan na bira dhufanii as na bira turanitti suuraa isaanii kaasitiniin jira. Suuraa isaanii isiniif kaa'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafi guyyaa har'a kunoo kan nu biraayyuu deeman isaanii erga isaan na biraa bahanii deemanidha jechuudha. Kan sagalee isinii waraabatiniin jiru. Toonni fayyaa qabaadhee viidiyoodhaan taa'ee isinii waraabee natti tola. Garuu sun argitanii fuulli kan kooyyuu waan ta'e na fakkaata. Baay'ee qufaan baay'ee tokko na laaffisteetti jechuudha. Maaliifin amma kun shittaan garaa kun rooba waan ta'eef wanti hundi namatti dhufa waanuma kanaan qufaan nama qaba. Innaa kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kan koo kanarra ga'eetiniin jira. Kun immoo maalitti deemaa jira? Egaa nama agaammaatti araaramnee waan iddoo tokkotti galleedha miti. Garuu inni kan jechaati jiru manatti deebi'uun qabaadha jechuudha. Mee isin furmaanni kan kee maalinaan jettu maal gochuun qaba? Waan kanarratti ani garuu lola hin qabnu. Ani waan tokko lola hin qabu duras kan manaa bahee isadha. Ani bahee hin jenneenidha jechuudha. Kana nani jechaatiniin ture. Eshi amma immoo maal gochuun qaba? Dura kana jedheetiniin jira. Amma immoo maal gochuun qaba? Kan gaafii natti ta'e kanadha. Tarii wanta tokko yaadee raawwatee gara manaatti deebi'ee waan tokko miidhaa tokko nurraan ga'uu barbaadeeti moo maali dhaabi kanan jedhu keessa kootti gaafii natti ta'e jechuudha. Kaleessa argitanii jirtu jechuudha. Haala darbii sagalee isaa dhaggeeffattanii jirtu. Akkamittiin akka inni dubbataatii ture, maal akka inni jechaatii ture, firii ta'ee jiraachuun barbaada. Akkasuma ilmoollee hin barbaadu. Cannaqamuu hin barbaadu jechaatii ture jechuudha. Amma immoo maal jedhaani maatiidhaani ijoollee koo faana jiraachuun barbaada. Jibba isheen qabu. Ani waa'ee ilmoo saganaa dhufuutillee hin dubbanne. Amma sagalee kana dhageessanii jirtu jechuudha. Otoo waan naaf danda'amee raawwatee yeroo sana bira jiraadhee jechuudha. Sagalee isaa naanni maatii faana haasa'u sagalee isaa waraabbadhee natti tolaa ture. Garuu fayyaa dhabuun kan koo akka sagalee isaarree waraabbannee na taasise. Odoon bira jiraadhee sagalee isaa waraabbadhee baay'een tokko natti tola. Isiniifis silaa gaarii tureeyyuu odoo dhageessanii jechuudha. Isiniifis gaarii tureeyyuu maaliif sagalee kana dura dhageessanii jirtu waan ta'eef akkana nuun jedhee naan jedhani jechuudha. Amma maalni jarri anatti murteessan jechuudha. Deebisanii ofuma keetiif sumatuyyuu dubbii kaasee sumatuyyuu dubbii akkasitti isantinii jedhee waan tokko gootee manaa bahe malee kunoo innoo akkana jechaatii jira. Ati immoo isaaf iddeet akkana jetta. Naan jedhaniiti baay'ee tokko naan lolne jechuudha. Maatiinis amma garan itti murteessu dhabee waan godhullee dhabee afaan koo qabadhee callisee taa'atii jira jechuudha. Mee kanaafiyyuu furmaanni kee maali naan jettu? Mee maal la gorsitu jechuudha? Akka obboleettii tokkootitti namoonni sagalee kana dhaggeeffatanii gorsisinaaf keessan yookiin immoo akkana yoo goote gaariidha, akkana yoo jette gaariidha, haala kanaan yoo deemte gaariidha. Naan jettanii wanni sinaaf gumaachitan tokko maaltu jira? Jedhee isiniin mari'achuuf inni dhufe jechuudha. Mee namoonni sagalee kana dhaggeeffatanii adaraa keessanii sagalee kanarratti naaf hirmaadhaa. Naaf mirmadhaa isiniin jedha. Yaada tokko naaf kaadha. Maaliif namni gaafa furmaata dhabe gara tokkotti iyyataa anis immoo isinitti iyyataan jira. Furmaata naaf ta'a isiniin jedha.